وانا كان الرأي رباين سنتي لبتاتوري مالي في سمر الجماعة والله لازم مالي في جافئتي إيسا ما لبى جزيري بجمّة إيسي أن جمّة سنجدين كه ما سربين واي جمّة دبدين كه أنا جمّة متي أنا جمّة متي أما واي جمّة دبته مارا أما واي جمّة دبدين كان أفون جمّة متي شو مالكون فارا بيجان cimmaqiyoon kan akka cimmaqii kana akkasitti qabeen bukeessee jechaadha bishaan roobsa ani isinitti maan ture meeko mee waa jimmaa waa yersii waa baalee maal tasirra fide wanti nu asaar waa biraa wanti nu dubbataa jiru waa biraa waa jimmaa maal tas keessa fidame boqolloon bakka jimma ta'uu kee beene maal gochuudha re bakka jimma maal si gochuudha maal laa goota jimma ta'e amma bagad haasaa du'etti agallu mee dhaggeeffadhaati haasaa qubna gara qabdu haasawu wallahi suma dhuguma haasaa qubna gara qabu mee heerumnu akkas ta'e heerumnu footoo walii kaasanii yoo gaafa heerumanii kaan gaafa addaan baanu sunnoo mistiriidhuma ba'aa jira mee eessa keenya dhaynee jiraanna mee gara fuulduraatti maal fuunee jiraanna mee gara fuulduraatti eenyuun fuuna dheengadda sikkoo kan deddeebi'ee sinirratti jedheen ture yoo ka'anii innoo heerumni kun nagaadhaa jedhanii heerumanii akkuma isin argaa jirtan jechaadha gaafa addaan baanu innoo footoo namaatu gadhiifama innoo meeshaa amma wankee warra fuudhee jechaadha yoo namni mucatti sana didee gara fuulduraatti jechaadha viidiyoo tiyya sana waraabdee gizeenu waliin taphannu jechaadha bakka gizeenu wal dhungannu kana fa'i yookiin gizeen shaaworii keessa amma ba'an paantiin kee wadhu amma gizeen mana shaaworii keessa galu mana shaaworii keessa gizeen galee mana shaaworii keessa ba'an paantiin kee wadhu maaliifi paantii laazima amma meeshaatii illee goskadhee mataatii goskadhutti fooxaa jira fooxaadhu man ofitti maradhee baa malee paantiin kee wadhu amma gizeen shaaworii keessa seen shaaworii seenee ka'een uffatatti yeddachaafadhee fooxaatii ofitti maradhee tan shaaworii keessa galee jechaadha gaafa shaaworii keessaa ba'oo mataatii sana goggorfadhee bakka fuulatii kana axaadhee waan itti xaamu axaadhee barbaadadheen shaaworii sana qullaadhuma akka kiyyan ba'a jechaadha maaliifi mana kiyya keessa gatii namni hin jiraanne naan qophaa kiyya gatii mana kiyya keessa jiraadhu jechaadha shaaworii keessaa gizeen ba'u paantii malee jechaadha qullaatiyyan shaaworii keessaa ba'a jechaadha mana tiyya keessa gizeen dhaabadhu immoo qullaa battaqaarii kan dhaabbadha maaliifi mana tiyya kun mana tiyya gatii ta'e naan qullaatiyyan gizee shaaworii keessaa ba'e mana tiyya keessa dhaabbadhee paantii tiyya kee wadhaa asii ka'etan immoo qumxaa tiyya kee wadhaa achii ka'een immoo surreetti darrabaa asii ka'een tisheertii irra keessaa irra kee wadhaa yoo mataan tiyya firiizii ta'uu dhabaate yookiin immoo qibaatii dhabe asii nan fuudhee qibaatii jeelii jira baawudor wantoota adda addaa jira jechaadha kan dibatanu zibboloo taraa miti gizee mana keessaa gabba'u jechaadha urgaa kootiin jechaadha nama urgaa'u jechaadha namni karaarra deemu jechaadha garagalee fayyina laala faranjiin maaliif wanta akka shittoo jira shittoo zibboloo miti yoo bicatee birrii Itoophiyaa birrii 500 shittoo intini irraa dhufu jechaadha shittoo faransaay ni beektan addunyaa irraa akkani tokkoffaa ta'e shittoon sun qobaatti jira jeel baawudar jeelii qobaatti jira jeeliin kan mataati jechaadha kan mataan faaffaa godhamu asii moo gizee kaame kan fuulatti dibatamu jira jechaadha ilaame mee fuula kiyya laala buduraa wayii qibaatii wayii yookiin immoo baazileenii wayii ofitti dibadheeti miti jechaadhaan sinii galee waan ofitti dibatanu jira inni kun gizee ofitti dibame black america jechuun ana jechuudha gizee na laaltanu black america mee laala mee jaafaniin ilaalame black america jechuun fuuluma tiyya ilaalame bareedinuma fuula tiyya waa biraan lee dhiftan jechaadha kanaafiyyuu gizee mana keessaa gabbaamu jechaadha qulqullina ofii eeggachuunis immoo huma jiru ta'ee dhiirri amma namni tokko dhiirri akkamitti qulqullina eeggata baay'ee ta'e jedha dhiirri tokko qulqullinuma isaa waan akkasii kana yaadu iyyuu sii galee qulqullinni shamarranii qofatu hin ta'in dhiirris illee gizee mana keessaa ba'u shittoo isaa akka namni tokkotti shittoo uffanni isaa makwamuu qaba uffanni isaa makwaa godhamuu qaba makwaa beektanii kaawuyaa yaa bit taarifi takuyi malaabis kuwa makwaa jechuudha gizee mana keessaa gabba'u jechaadha makwaa kana makwatee bakka waan kee wanto kun jechaadha shaanxaatti adabamtee lafa kaa'amuu qabdi caammaan isaa immoo foola'uu qabu yookiin dhaachuu qabu ni dhadhaa caammaan dhiira tokko jechaadha gizeen mana keessa mana namaa tokko dhaqu ni dhadhaa caammaa dhadhaa'u kanas kaalsii kana bireechitanii kaalsii mana gwaddinyoota keessaa mana gizee ila caammaan ispoortii qobaa ta'uu qaba caammaan kwaasitiin kan sibiila ittiin kaaftan qobaa ta'uu qaba kan isin ittiin fiidan qobaa ta'uu qaba kan isin mana daansii ittiin naqxan qobaa ta'uu qaba kan isin immoo bakka sargii ittiin naqxan qobaa ta'uu qaba kan isin immoo mushwaara ittiin baatanus qobaa ta'uu qaba yoo immoo kana hin taane jechaadha caammaan keessan hin dhadhaate jechaadha gizee mana namaa fayyadamtan an
keessumaa wayitii ka'e mana koo dhufeennaan caammaan isaa hin dhadhaa jennaan isa quxura qabu miti wallaahi isa dhugumaa sitti ma caammaan ni dhadhaa bakka itti muutti sheemiin qabee dhiisuutti sheemiin qabee nama maaliin godhe seetanii asumaanii nan foolee manni keessi foolee nan gajjadeen akkasii bakka inni hojjete irranii maaliin godhe seetan bakka inni hojjete sanarra gizeen jedhu awuzu billaahi mina sheetan saree duutee isiniin jedhe saree duutee hantuuta duute argitanii miti akka waan hantuunni mana keessa du'ee dhokate yoo barbaade gizeen dhabe akka jedhe bakka mucaan sun hojjete gizeen urgeeffadhu bakka dhiisaa udaan acha dhaqu udaan iyyuu ni urgaa udaan amma gizee jettaneettan wal bara garaa keessanii koo udaan wal baraam meemma shintibeetii kan dhaqa shintibeetiin akkam xiraawu shintibeetii biyya keenyaa caalaa wanti xiraawu jiraama mana udaanii biyya keenyaatu argitanii amma boolla qoonfarameetii abbaan isaanii koo dhufeettudha mana udaanii biyya keenyaa caalaa wanti fooloo jira kanaafii gizee mana udaanii keessa gizee seentanu shittaa wayii jira jechaadha shittaan sun maanni immoo jettanii na gaafattanii ilma namaa keessa jechaadha intini maanni cuggaarraa bakka udaanii jira jechaadha garaa kee keessa asumaan gizee ati gootu udaan sana naqee wal argee maal ta'a urgaafattara jechuudha kanaan booda hin xiraawu jechaadha sinitti xiraawu gizee shintibeetii keessa lixxanu asumaan wal bara jechaadha garaa keessanii fi manni shintibeetii sun wal bara jechaadha kanaafuu inni kan kaalsii kun immoo jabaadha xiraan kaalsii jabaadha xiraan kaalsii baay'ee jabaadha kanaafiyyuu gizee dhiirri keenya gizee bakka biraa deemtanu kaalsii keessan fa'a gootanii miiccachuu qabdanii caammaa keessanii illee fa'a gootanii walawwaluu qabdanii gizee moo deemtanu jechaadha shittoo moo bitachuu qabdanii zimbiloo taraa shittoo miti jechaadha hamma meerre shittoon kuni qoosinitti agarsiisa amma shittoon ilaama shittoon kuni shittoodha garuu an biyya kanatti shintibeetitti naqa laakor kana shintibeetitti naqaan shittoo kana kun shittoodha garuu shittoo birrii wajjin bitame maal godha seetani kana shintibeetitti naqaan sinii galee kun kan shintibeetiiti gizeen shintibeetii keessaa bahu shittoo kana asumaanii fuudhee godhee shintibeetitti maaltu sin aarsa waan dhugumaati kun waan dhugumaati inde kana ofitti naqadhu moo isinitti agarsiisa jechaadha kana ofitti naqadhu moo isinitti agarsiisa qoo isinitti agarsiisa kana ofitti naqadhu this is in the majority kuni kan dhiiraati jechaadha dhiira jechuun akkas jechuudha zimmadanii daamma kaseetumanii baala daamma kasee akkas godhanii ofitti dibachuu miti maaliif dhiira illee gorsuun adda tokko dhiizi muddini adda tokko dhiira keenya illee gorsuun gaariidha kuni ilaa ni beeytanii ta'a kun arabiffaan barreeffamee jira laala kunooti yaa salaam shamarran gizee dhumatti shamarran kan isiisi jaallattu yookiin malkiidhaan yookiin immoo bareedina keetii miti shamarran dhumaata kana shittoo kana ofumatti shittoodhuma gaarii uffatuma uffanni kee xurattu garuu isiidhuma sana miicciiti shittoo kee asirratti faa godhadhuuti deemiti ilaa shittoo asumaan akkas godhadhuuti deemi fuula shamarranii harka kee akkas kaadhula godhiti gaafa harka kee irraa shittoo kana urgeeffatta asumaan feentii caantee lafatti kufti wallaahi barbaas nitti maaraam gaafa dhuftee chaadha shamarree laa asirra maddiisii kana fiddee asirra keewwatte onnee sii keessaa akka jedhe ila gizeeti immoo udaan itti ette maaji yoom silaaluu deettire asirraa iyyuu kaatochaadha gaafa dhufte akka simartitti malattu asirraan kaatochaadha shittoodhuma isaa itti kanarra illee na fuunfatte kanarra fuunfataa kanatti ol baate jechuudha kanaafiyyuu isuma dhugumaa isinitti maaraan wallaahi isuma dhugumaa isinitti maaraan kanaafuu namni shittoo qabne mana keessaa shittoo bitadhaa boorii eegalaati shittoo bitadhaa shamarran gisee isin dhufte bireechaa ofitti naqaati geessaati lakka sisee ergasiis alaamata harka ol fuutan maddii lakkas qabsiisina fidi laamma kunooti miti amma qoyoon tokko sitti agarsiisa aboon tan fuudhee ofirra kaadhu nabe ila kun amma telefoona miti shamarranii kun akka itti dhaabbatteerti akkasiin akka itti isin dubbiftu la shittoon immoo gisee nama naqatamu namni tokko hin beeku garuu akkasii shittootti naqatanu isinitti agarsiisa jechaadha shittoo gisee naqatanu asitti miti kan naqatanu shittoon yookiin asitti miti shittoon ilaa asirratti naqatama la kunoola shittoon bakka itti naqatamu la asirratti naqatama la shittoon kunoola asirra akkas godhatama la asas maaliifi namni tokko gisee dhufee si dubbisu akkamitti si dubbisa amma dhiirri tokko akka itti si dubbisa la argite fuulli isaa isa deema fuulli namicha sana asirra si dhufa miti kanaafuu shittoo asirra jiru urgeeffate jechuudha wallahi asuma dhugumaa isinitti maaraan wallahi laazim shittoo namni tokko laphee irratti isaasii arga namni kanaafiyyuu shittoo gisee naqattanu asirratti naqattani jechaadha gisee asirra naqattanu ilaa ammalaan kunoo telefoonni kun eessa deemaara la telefoonni kun eessa deemaara akkami jirtaa jaaffee nagaa keetii nagaa ilaalile
mormi gurbichaa sadee maa jira mormi gurbichaa dhufa jechaadha funyaan isaa asirra dhaabbate jechaadha kanaafu shittoo gara kanarra jiru urgeeffata jechuudha shamarreen illee gizee dhuftu shittoo gizee gurmuusi fuute ilaa malaala hamma gurmuusi fuuti amma shamarran gizee siin gurmuusi fuute akkas jette jechaadha ala shittoon kun eessa dhaqa laal kanaafuyyuu shittoon kun dhufee asirratti hafaa asirraa namni urgeeffata nam tokko shittoo fayyadna ka'ee akkana qabee bobaa jalatti fayyina qataa akkana qabee shittoon bobaa jalatti namu suma dhuguma shittooni bobaa jalatti namu duudintarii jira duudintarii yookiin immoo antinni jira kan oksijiiniidhaan hojjetu jechaadha kan ispoortii waan akka bilqaadii guddaan jira inni gizee mana ispoortii dhaqamu asumaan bobaa ofii akkas fuudhamee qoy isinitti agarsiisa amma bobaan koo jallee amma eewwan areeda qabanatti fakkaata garuu ankoon qabu isinitti agarsiisa maaliif barumsa irraa argachuun gaariidhaan barumsaaf ani isinii dhufa kunooti laa amma ani waa tokkoon qabu jechaadha ammaaliif qulqullinuma kun takka na asirratti shittoon nama shittoo miti jechaadha doodintarii jira kan amma akka kanaa wayii bilqaadii hojjirti asumaan fuutanii akkas godhatanii jechaadha doodintarii kun shittoon asitti namu jechaadha shittooni irra caalaan gaa shittoo asitti fayyina bobaa keessan ittu xireessa jechaadha shittoon sun kanaafiyyuu doodintarii jira jechaadha niiviyaa jennaan jira toodistarii jennaan jira waa baay'ee jira jechaadha kana asumaan fuutanii akkanatti rirriittan jechaadha asiin dhuftanii gama kanaanis akkanatti rirriittan jechaadha bobaa keessan jalatti akkana rirriittatanii akkanatti rirriittanii shittoon immoo irra caalaan inni itti namu jechaadha asirratti namu jechaadha bukkee kanatti namu jechaadha jechuun goon cinaa kanaan jechaadha ilaa mormatti argitanii mormi ilaan qaxxalee naa baddeera amma kan manka qaxxalee naa baddeera akkasiis miti gisee itti namu shittoon asuma kan jedhameeti itti godhatama asiin namni gizee asiin si dubbisu dhufe maddi isaatti itti ni jira tokko lamaffaan immoo gaafa deemtanii shittoo bittanus waan isin akkasiin gootan asirratti hima shittoo gaafa bittanu shittoo mana shittoo keessa ni seentanii mana shittoo keessa gaafa seentanu maal gootanii akkasiin bittanu mana shittoo keessa yoo danatee gara waggaa lamaa waan dalage Suudaanii gizee jiraadhu namni na beeka mana shittoo keessa dalagaa ture Suudaanii keessatti shittoo gizee itti nammu ilaa akkasii miti ilaa hamma harka keessanitti namni ta'u asitti na hixani shittoo ilaa bishaan ta'eera jechaadha kun bishaan miti bishaan sana akkasitti urguftanii urgaan shittoo isinitti hin ba'u jechaadha kanaafuu maal gootan seetan ilaa akkas gootanii gizee rigdanii kaatanii hin afuuftan gaafa gootanii afuuftanii kaatanu gootan jechaadha xaranii shittoo isinitti dhufa jechaadha hammas immoo deebinaan asirratti gootanii kaatanii miti shittoo biraa laallattanii jechaadha shittoo biraa bakka tokkotti namu jechaadha shittoon biraa ammas asitti dhufameeti ilaa bakka kanatti fuutanii hammas akka itti naqxanii bakka harkaan maatiin miti laa kunoo ammas akkas gootanii hammas hin afuuftan fettan jettanii shittoo bifa argitan gaafa kana maal qopheeffatan seetan buna qopheeffatan buna tumamaa yoo mana shittoo deemtanu buna tumamaa fudhatanii deemuu qabdan bunni tumamaan immoo maanni buna akaamaa kana tumamaa isaan jiru bilqaadii waan ammatti kanatti dhaqattanii buna urgeeffatama gizee shittoo tokko urgeeffatte kaate buna urgeeffatanii jechaadha jettanii buna urgeeffatanii buna daakuusaa jechaadha daakuu bunaa gaafa akkas urgeeffatanii jettanii urgeeffatanii kanaan booda shittoo bifa argachuu ni dandeessanii jechuudha kanaafuu namni shittoo dibatu shamarraniif shittoon hin ta'u shamarran amma gaafa shittoo dibattee deemtee meeshaa dhuma nutti dhaabdi hanqal dhuguman sinitti maan haree ka bakkeetti fee nama hafu jira jechaadha shamarranii maaliif akka amantiitti hin ta'u natti fakkaata maaliin beeka garuu Allah waaliif amantiidhaan hin ta'u jedhanii sheekota takka jedhanii ani hadiisa illee sinitti himu mucaa shamarran sirraa shamarran sirraa fakkeeffattee qullaa deemtee abbaan barbaade abbaan fedhe qullaa miti yoo ati qullaa miti waan fedhe taataadha wanti na dhiben jiruan taa mirga qabdanii wallaahi laazim shamar'an isinin dhorguan wallaahi maftii keessan isin dhiibu waan isin feetan isin dhiibu waan feetan ta'uudhaaf mirga qabdan ofiin bulta malee namaan hin bultu jechaadha garuu moo shamarran tokko xaxxadhaniituma dhiisanii of jalattuudhaan jechuun dhuguma xaxxadhanii dhiisuun hin ta'u garuu akka feetan ta'uudhaaf mirga qabdan an mirga keessan isin hin dhosku jechaadha mirga keessan isin hin dhorgu jechaadha yeroo baay'ee Jaafar mirga keessan ibbaan dhibbatti isin eega jechaadha waan feetan ta'a mirga qabdan isin tu rakkata malee Jaafar hin rakkatu isin gorsinaa yoo isin diddan waan feetan ta'a
Isini gale gowwaan dhiira taate waan akkasii maalaa softaa. Maal beekta deemit tambo. Tuwaa beekta kannaan jettu sun barumsan isinii kenne malee yookiin araba tokko isinii kennine maaliif deebinaanis immoo nam tokko shamarran jechaadha. Meeshaa keessanitti akka naqanne shittoo dhiira ta'ee durba ta'ee jalatti naqnaan kaansarii isinitti fida jechuudha. Meeshaa keessanitti naqatan dhiirris durbis eegsidha jechaadha. Meeshaa keessanirraa of eegaa shittoo. Shittoon meeshaatti namoota urguu seettanii mungkin nam tokko shittoo fa'i naqachuu ni dandeessanii waan adda addaa fa'i gochuu ni dandeessanii shittoo fa'i harkatti godhatanii meeshaa qabdanii isin jalaa tabalaashee jechuudha. Wallahi isuma dhugumaan isinitti hima. Kanaafiyyuu shittoo irraa of eeggadha. Shittoon asuma qofatti nama asitti nama isinii galee okay. Mee namni ani baayitii godhee naa wajjiniin yaada tokko wal dabarsuu barbaadu lakkoofsa tokko naa kennuu ni danda'a. Akkasi miti abboo bayi akkasii miti abboo maal akkamiree namni keenya yoo barumsa kenniteef hin barbaadu yoo ati arrabsite itti tola yoo gabbaa arrabseeni itti tola yoo nan immoo barumsa kenneefi arraba jedha baradhaa sammuu keessan bilcheessaa waan adda addaa namarraa baradhaa nan isiniin jedhu koo kanaafi wallaahi laazim baradhaa barumsa gaariidha namarraa si galee ana namni na caalu jira namni immoo jechaadha nama caala eenyuun nama caala jechaadha anas namni na caalu jira anis immoo isarraan baradha inni sun immoo sana barsiisa inni kunis immoo sana barsiisa wal caalumsa qaba jechaadha namni marti beekumsa addaa qaba eenyuun beekumsa addaa qaba jechaadha shamarran illee taate beekumsa addaa qabdi dhiirri illee beekumsa addaa qaba asli gotti seeni shamarran illee beekumsa addaa qabdi dhiirri illee beekumsa addaa qaba hundi keenya beekumsa addaa qabne beekumsa qabu jaafarii qabu beekumsa afaadii qabu asliin hin qabu sini galee asli si ergeen jira Halo. Asulia. Abo manni keenya kuni ingaluufi waati dhuguma akkasitti itti malee ingaluufi. Barumsa bareedaa jirta baay'ee nu barsiifte baay'ee galatoomi barsiisaa shittoo. Isuma wallahi isuma dhuguma asli meemee laali. Chesti kanatti oo shittoo naqatte namni si urgeeffatu jira garuu immoo asirratti shittoo naqatte namni gisee salaamataa siin jedhu laammalaa kun kubbaayyaadha kubbaan kun eessa dhabu akkana dhufe jechaadha argite asirraa si fuunfata namni argite malee asirra oo naqxe asirratti oo naqatte maaltu si fuunfachuu kaa shittoo. Amma hirribaa ka'utti jira rafu ture beekta ciisee bakka marafu barumsa kee ilaalaa jira. Saniif akkumaatuu jette ijoolleen keenya yoo viidiyoo qullaa argamuranii poosti godhanii shaamilii godhachuuf kaameraa samitti garagaltee. Sirrii jette amma dhugaa jette wanni sanii mammaaksi Oromoo maal jedha beekta uumaa rabbitu nama tolchaa deemsa abbatu uf tolchaa waan jedhu tokko jira. Innaa kanaafuu ka bareedaa bareechesi uumu rabbumaa gurraacha diimaa adii fungaa qottollaa furdaa gabaabaa ka uumu rabbi. Karabbi si uumetti immoo dabalataan simatu uf tolchaa jechuu kanaaf akkuma ati jette qulqullinni sheekonni akkas jetti barra anna zaafatu min imaan jedhan qulqullinni mallattoo imaana qabaachuurraa jetti sheekotiin beeyta sirri kanaafuu barsiisaa keenya galatoomii kuni opiniyoonuu naannoo keenya barkutaa tokko yeroo baratan amma qulqullina naannoo baratta barkutaa tokko yeroo barattu barsiisanuu waa'ee qulqullinatti barsiisa dura kanaaf kuni yaada gaariidha yaada deeggaramuu qabu yaada fudhatamuu qabu namni waan waliin beekne wal barsiisuun sirriidha dhuguma rabbi amma warri koomentii jala deemee si arrabsu kun yeroo ati akkana bobaa isaa ol qabde bobaan isaa akka buddeena shameetitti arrii qabaatiin arri'aayee ajaan kan dabartine jira dhugaati. Mee kola asli wallahi takkaallee kan an takka haaddadheellee mee yaani haaddachuun hin haaddadhaa jechuun ilal kiyya laalime rabbeedhi meer wanti tokko laalime meer ilaa qulqullinuma isaa gurraachoo qabaa laalime mee ilaa bobaati ilaa kun aha maaliif namni tokko jechaadha adda akka ispermii harree fakkaatu argine maa bobaan isaa kenna nama jibbisiisu adii feefirraa qaba meejara akkasii kana dhiqadhuu jechuun dhiqadhaa caammaa keessa kaalsii keessa miicadhaa kan mana kuwaasiitti hin deemanu caammaanis qobaa kan bakka ispoortii deemanus qobaadha kan gizee mana mushwaara baatanu kaalsii keessa miicadhaa jechuudha ajaadha kun gorsaa miti kun. Ati bari yoo beekanillee warra beekullee ta'e ima yaadachiifte malee waan badaan jenne
kan beeyne hin barata ka beeku immoo hin yaadata jechuudha. Amma yeroo ati bobaa kee hin qabdu warri amma sanuu yeroo ho'aa kana qaama fa'aa dhiqatiin akka tasaa bishaan jalaa bade fa'aa deemeetiin ollaa dhaqee dhiqataa jechuudha. Ima yaadachiifte malee homaan goone yaada sirriidha. Wallahi isayyummoo shittoo bobaatti naqatinaan jedhan tokko faasli maanni shittoon bobaatti namu maaliif shittoon kun oksijiinii baay'ee ofirraa keemikaala guddaa ofir keessaa qaba shittoon sii galee shittoon kun gaazii amma qoyaa tokko sitti agarsiisa hata obsi hammoon tokko sitti agarsiisan keemikaala akka inni qabaachuuf dhiisuusaa what is this kibiriinni tiyyeessa jira kibiriinni tiyya badeera bannaati qarraa mamaa jettan ani qarraan sitti agarsiisa ture sii galee injiru qarraan badeera jala amma kuni shittoon kun keemikaala qaba sii galee keemikaalli kun hanga harka keetti akkasuma ixeechaadha kibiriitatti qabsiistu ibidda boba sii galee qaama keessanitti illee rakkina fiduu danda'a shittoon kun jechaadha gisee bobaatti dha dooditarii maal jedha afaan arabiffaatiin jechaadha niiviyaa kan jedhamtu jira faaksii jira ool ispoortii kan jedhamtu jira naayikii jira kuni bobaat akka dibatama akka waan saamunaa wayiiti jechaadha isatu akka itti dibatama inni kan bobaati sii galee inni kan bobaati garuu immoo shittoon akka itti dibatamu keemikaala danuu gaazii danuu of keessaa qaba sii galee nama miidhuu illee ni danda'a shittoo sana yoo dhabe jechaadha bobaan suni asumaan xiraa yeroo baay'ee shittoo sana argachuu qabu sii galee shittoo amma gizeeti ani yeroo baay'ee jechaadha gizee shittoo ofitti naqu ni foolaa wanti maaliif foolaa shittoo sana si barbaachisa jechuudha yeroo baay'ee mee shamarran tokko argime mee gaafa dhiiraa wajjin tasa kana wal barteette hanga yeroo baay'ee dhiira barbaachisanii sii galee dhiirris illee gaafa shamarranii wal baree shamarran yaani wal godhaa deemee shamarran barbaachisanii sirri miti kun sirri miti asli niitorkiin isaa dhaabee jira jaaffee maraata maaltu nu maraacha gaa waan dhugumaati yoo nama maali tu amma deemanii bobaa kee ilaalanii bobaa jalde isaatiin tokkicha fooziyaa waan amma si namni wallaalaan hin jiru yaadachiisa malee wallaalan hin jenne man wallaalumsaa hin jenne ani yaadachiisa hin kenneef malee yookiin immoo wallaalumsaa hin jenne inde wallaalumsa wayis hin jenne an yaadachiisa maaliif na yaadachiisa si galee yaadachiisa kennuudhaaf jechuudha maaliif waan dhugumaa tokko yoo lafa keenye yeroo baay'ee gisee naasawan tokko nama tokko ontan soraadhu sin jiru nama tokko moontan ittiin jedhu sin jiru waan jirtu dhugaa jirtu lafa sinii kaa'ee yaa shamarran ko waan akkasii akkasirraa of eegaa waan akkasii akkasirraa of eegaa waan akkasii akkasii jedha waan akkasii akkasii hojjedha waan akkasii akkasii godha dhiira ko wanta akkasii isinirraa bareeda wanta akkasii isinirraa bareedu dhiirri gisee shamarran barbaadu akkamitti deemtanii shamarran barbaaddan aggeeffadha dhiirri amma gisee shamarran tokko jaallatti akkasin gootan isinitti hima والله اسمع لقاء سنتين وانتي لقاء شوف وصو شمران قويا توكو تيرو لقاء دبا تشوفي وتو اوكي وصو بشان انجري شمران قويا توكو ويو يا ربي ويو اسنو ما كومنتي برس انا الال كم برس itu bisa nih mata di orang ya nama kana auzubillah wayo gini oh my gosh utuu bishaan hin jirre way shamarran jedhe way dhiira keenya wallaa baaramtanii tusin dhiirri keenya mee ofiin hin jenne akkamitti asli koy deebisi na argi inde mee rabbii edhaati ilaalame mee dhiira keenya waan inni isiniin jedhu shamarran mee waan inni isiniin jedhu laala maal kun naman saalfanne jechuudha utuu bishaan hin jirre way shamarran astaghfirullah laazim deesi baalageewun deema sirra baalagee waan akkasii dhuftee asirratti barreessite feesbuukii irratti maan baalageen kun dhiirrin xiraawre indee durba qofaama teessirra deem teessirra naal shaklak zaataya
naal abu jaabak jette arabni yoo naal abu shakla kee teessira maal kun dhiirris ni foolaa shamarranis illee ni foolaati wanti saba hin jiru yaani namni bishaan dhabe akkamitti foolaan ree inde maal kun dhiirri tokko wallahi am tokko ma uzu billahi mana bukkee taa'u saayu nama jibbisiisa dhiirri rabbiin akka nama godhanii soni wallahi nam tokko dhiqadha suma dhugumaa sitti maal deemaa dhiqadha dhiirumti keenya kan foola hojjira baay'een isaa maabdas kama yaa saa ma abbaa warriyyuu abbaa mana qaa wallahi baaftee machuu yellaate malee ko abbaa manuma manaasiyyuu wallahi laazim dhiqadha of qulqulleessaa kun ikkoo barumsa malee waa biraatii miti jechaadha dhiirumti kan foola baay'ee jira kan bukkee taa'uun nama jibbisiisu dhiqadha shamarranis dabboon tokko jijjirte jechaadha dabbaamteetis wama dabboo tokko shamarran tokko jijjirti wama dabboo jecha halkan rafaa bulaa ganama subii giseen bakka hojiitii dhufu hinuma rafa halkan ganama subii mana hojiitii ka mee namni warri tiyyaa akkana naggaattamnee jira jedhame ani nama baay'een argan warra jedhee fuudha gaafa mana galteettu gaafa ganama subiidhaan inni hojii deemu isin bakka hojiitti jirti inni giseen hojiidhaan dhufu isin bakkuma sana ciifti kana warra jedheen fuudhamaa abbaa mana yookiin sarraatichaati jedheen fuudhamoo maanni inni qoy badi sirraa badi asirraa badi naal shaklak zaata tualeekiya maal fuudha gurte shamarran jijjirani shamarran hundaa miti yaani sobaa miti shamarran hundaa miti wallahi dhugaa miti sobaa miti shamarran hundeetu ta'e tokko kan kaftaa'ee ciisu jira halkan bulee ganama subii bakkumaan soolaan utuu nafamin meeshaan utuu miiccamin isuma halkan itti taphataa wal soolaa irratti deebi'ee dhufa abbaan manaa jira ayee of eegaa waan akkasirraa of eegaa maaliifan si fuudha reen wanta si fuudha fansittan himaan warruma wanta fuudhu maaliif mana tiyya keessan akka jechuu wallahi isuma dhugaan sitti himaan warruma maaliifan fuudhe iyyuan warruma gaaban fuudhu maaliifan fuudhu warra tokkoffaa kanan fuudhuuf jechaadha ilmoo naa guddisuu jireenya qobaarraa wajjin jiraachuu lammaffaa immoo qodaa mana keessaa nyaata dhugaatii uffata tiyya naa miccitee sina siraataan doolaaba keessa naa galchitee gisee mana hojiitii gol jaaffee koo akkam oolte maal nyaatta maal dhuyda maal sii godhu jettee na teessiftee kootii tiyya narraa fuuchuu qabda kootii tiyya akkatti narraa fuutee lafa naa keessee uffata tiyya naa makuutee shittootti naa biiftee achi kaatee nyaata tiyya naa dhiyeessitaa bishaan iyyuu dhuguan gisee naa wajjin teessoo jechaadha juusii jechaadha juusii furdaa kan abukaadoo maangoo aannan kana cammaqxee jookii guddaatti fiddee fuuldura kiyya keessee naa wajjin nyaattee asiin immoo yoo algaa irratti wajjin taphachuu barbaanne waliin taphannee waliin gangalannee asiin mana hojii yoo jiraate mana hojii kiyyaan deema jechuudha. Asiin mana hojii kiyyaan deema jechuudha. Kanaadha ni barbaachisu kanaadha malee isin asirra teessee ganama subii gisee nan dhufu isin achuma teesse bakka hojii gisee deemee dhufu isin achuma deemte. Akaakayyuu kiyya tokkotu iyyuu dur kaanii warra fuudhanii gisee isaan bakka hojiitii dhufan mana lafa qonnaa qabna. Lafa qonnaa sana gaafa isaanii kaanii dhufanu isaan irraan dhaga'e garuu gaa seenaa kana maaliifi warri isaanii bakka isaan ganama subii kaanii deemanitti teessee hojiirra teessee akkas godhaa turte akkasuma teesseetuma teessee gisee isaan mana galanii saanii bananii distii bananii waan arge bananu hin jiru asumaan fuudhanii lafatti gombisanii maal kun jedhanii lafatti gombisanii asumaan mana ari'atanii warratti si fuuti mogaasiin asumaan dhiitanii gombisanii mana keessaa baasan akaakayyuu kiyya dhiitanii gombisanii mana keessaa baasan asumaan warra biraa fuudhan sirrii godhani wallaa baga gombiftanii abbaan jedha akaakaan jedhaniin baga gombiftanii baga dhiitanii gombiftanii jedhaniin hin hafaafiin jedhaniin yoo nama mana hojii dhaqeennaan gisee mana hojiitti deebi'u buna naa danfiftee nyaata naa hojjettee mana kiyya kana keessa ixaana aarsitee mana kiyya keessa urgeessitee na neeyne warra maalii ture isiin na fuudhamoo anatu sii fuudhere mee maanni yoo akkas hin taane mee maanni natti maamime kanaafiyyuu shamarran tokko qalbeeffadhaa abbaa manaa keessan akka hinqulaaliitti qabachuu qabdan
Abbaa manaa jechuun inqulaaliidha. Inqulaalii caala. Abbaa manaa jechuun poppootinii. Poppootinii caala. Abbaa manaa jechuun chokolaataadha. Chokolaataa afaanitti nyaatta malee jalaan hin nyaattu jechaadha. Jalaan garuu waa biraa nyaatta waan chokolaataa nyaatta. Irra keessaan garuu chokolaataa nyaatta. Kanaafiyyuu abbaa manaa jechuun chokolaataa jechuudha. Abbaa manaa jechuun maaliin jedhee isinitti himaa tuffaa jechuudha. Tuffaa jechuun maal jechuudha? Tuffaa jechuun kan isin